mammaaksota koorniyaalee xiqqeessuuf mammaakaman keessaa tokko. Ashamaa dhaggeeffattoota raadiyoonii Dirree Shaggar akkam jirtu? Kun qophii Nadii Aadaati. Sagantaa keenya Nadii Aadaa har'aatiin akkuma mata duree irratti himamee mammaaksota koorniyaa ilaallatan qabannee dhiyaanneerra. Qophiin keenya har'aa kan bu'uura godhatee waraqaa qorannoo aadde Kibbinesh Kumsaa Wariitii Yuunivarsiitii Haramaayaa Muummee Afaan Oromootti bara 2020 digirii lammaffaa ishii guuttachuuf jecha mata dureensaa xiinxala mammaaksota Oromoo koorniyaalee gadi qabanii kanneen kitaaba mammaaksa Oromoo jildii 3ffaa irratti jedhu irratti qorannicha akka sagantaa Nadii Aadaatiif ta'utti kan qindeessine. Qopheessa Lammii Jabeessaa Gulaalaan Duubee Wayyeessaa kan isinii dhiyeessu immoo ani Gurmeechaa Gammachuuti. Afoolli meeshaa dhalli namaa aadaa, seenaa, safuu, duudhaa, eenyummaa, ogummaa fi jireenya hawaasaa osoo yaada isaa barreeffamaan dabarfachuu hin jalqabin dura itti dabarfataa ture. Kana jechuun hawaasni mala barreeffamaa hin horanne dhimma isaa afaaniin dhalootarraa dhalootatti dabarfataa ture jechuudha. Ammas taanaan hawaasni afaan isaa barreeffamarra oolfates taanaan afoola qaba. Hawaasni wanna mara barreeffama qofaa miti kan walitti dabarsu. Bara kanalleen taanaan shoorri afoolli beekumsa, barsiifata, safuu, gammachuu fi gadda himachuu keessatti qabu hedduu olaanaadha. Kana jechuun afoolli haala jiruu fi jireenya hawaasaa mara kan baatee deemu waan ta'eef osoo hin barreeffamin waan hunda barreeffamaan walitti dabarsuun hin danda'amu. Cufaayyuu barreeffamni akka uka afoolatti tajaajila malee qooda afoolli maayii ba'u hunda nagugu. Afoolli aadaa fi seenaa saba tokkoo sadarkaa guddina hawaasichi irra jiru sadarkaa guddinaa fi bal'ina afaan saba tokkoo kan calanqisiisu ta'uusaati. Afoolli tajaajila adda addaa qaba. Afoolli keessumaa uummata qubee mataa isaatii hin qabne seenaa isaa ittiin barsiisuuf, barnoota ittiin kennuuf, bashannansiisuuf, jireenya hawaasaa kanneen akka kabajaa fi amantii agarsiisuu fi kanneen kana fakkaataniif fayyada. Egaa afoolli ammoo gosoota adda addaa of keessaa qaba. Hawaasnis eenyummaa isaa kan ittiin ibsatu gosoota afoolaa kanatti fayyadameeti. Gosoota afoolaa kanneen keessaa ammoo kan hawaasni bal'inaan dhimma itti ba'u mammaaksa. Mammaaksi Oromoo biratti hedduu beekamaa fi jaalatamaadha. Dhimma garaagaraatiifis itti gargaarama. Faayidaalee mammaaksi kennu keessaa muraasni isaanii barsiisuu, gorsuu, sirreessuu, dubbii qabbaneessuu, araarsuu, quuqama ofii ittiin ibsachuu, goota kakaasuu, dabeessa jajjabeessuu, cimina ittiin ibsachuu fi gama biraatiin ammoo gadaantummaa namaatis ibsuuf kan mammaakaman jiru. Mammaaksi hawaasa tokkoo gadi fageenyaan qoratamee haala adda addaa keessatti hojiirra akka oolu gochuun ga'ee dhaloota hundaati. Keessumaa ammoo kan qaama baratanii ta'a. Mammaaksonni Oromoo hedduun hayyoota Oromootiin funaanamanii walitti qabamanii jildiin baay'een barreeffamee jira. Hayyoonni kunniinis mammaaksota akka waliigalaatti walitti qabuun jildiiwwan adda addaatiin kaa'an malee ergaa inni dabarsuu danda'u ilaalchisee hedduu isaanii irratti xiyyeeffannoo laatameen xiinxalamne. Dabalataanis mammaaksonni hedduun kanneen koorniyaa yookiin jeender lameen gadi qabu irratti mammaakaman miidhaa isaan xinsammuu hawaasa irratti fidan kan hayyootaan qorataman baay'inaan hin jiran. Hawaasa Oromoo keessatti mammaaksota dhiirotaa fi dubartoota gadi qabuuf mammaakaman kanneen hayyootaan walitti qabamanii bifa jildiitiin maxxanfamaa jiran kana duukaa bu'anii xiinxaluun haqummaa fi hiikoo isaanii adda baasuun dhalootaaf ibsuun barbaachisaadha. Akka aadde Kibbinesh jedhanitti qorannoo isaanii keessatti kan dhiyaatan mammaaksa Oromoo jildii 3ffaa keessaa fudhataman qofarratti. Kitaabni mammaaksa Oromoo jildii 3ffaa kun Biiroo Aadaa fi Beeksisaa Oromiyaatiin guraandhala 1991 akka lakkoofsa Habashaatti gumii qormaata afaan Oromootiin maxxanfame. Qabiyyeen kitaabichaas guutummaatti mammaaksota qofaa kan hammate. Mammaaksonni kitaabicha keessatti hammatamanis akkuma jiranitti funaanamuun kaa'aman malee xiinxalamanii hin kennamne. Mammaaksota kitaabicha keessatti argaman keessaa mata duree qorannoo kanaan kan wal qabatan 42 qofa jedhu. Mee isaan keessaa mammaaksota hiikoo koorniyaalee dubartootaa fi dhiirota gadi qaban of keessaa qaban tokko tokko isiniif dhiyeessina.
dubartoonni qaama hawaasaa keessaa isaan tokko. Hojiilee garaagaraa keessattis baay'inaan hirmaatu. Kanarraa kan ka'e uummata Oromoo biratti kabajni dubartoonni qaban guddaa yoo ta'u, karaa biraatiinis gadaantummaa dubartootaa irrattis waan hedduun kan jedhame afaan hawaasaa keessatti argama. Dhimmoota garaagaraa keessatti mammaaksonni dubartoota gadi qabuun mammaakaman kan waan akka dubartoonni tuffatamoo ta'uu isaanii mul'isan jiru. Fakkeenyaaf kan jalqabaa dubartii fi harreen kan itti fe'an baattii jedha. Harreen hawaasa biratti kabajaan qabdu. Mammaaksi kunis dubartii fi harree wal bira qabuun dubartiin akka harreetti ilaalamuun mammaaksa kanaan gadi qabuuf mammaakame. Garuu dubartiin akkuma warra dhiiraa kabaja namummaa kan qabdu yoo ta'u, mammaaksi kun ammoo kabaja kana dhabsiisuun akka harreetti ilaaluun gadi qabamuu dubartootaa agarsiisuun sirrii miti. Mammaaksi lammataa ammoo nadhee furdoo malee guddoon qabduu jedha. Yaada kanarraa kan hubatamu dubartiin furdina qaama malee guddinaa fi bilchina sammuu akka waan hin qabneeti. Bilchinaa fi beekumsa hamma feete qabaattullee hubannoon akkanaa waan jiruuf hammuma fe'ellee miidhagaa ta'uu yaadni dubartiin kennite yaada dubartii jedhamee gatama. Dubartiin yaada hawaasa fayyaduu danda'u tokko osoo dhiyeessiteellee sababii tuffatamtuuf yaadni ishee sun fudhataman argatu. Mirga ishees miidhuudha. Kanaafuu mammaaksi kun haala qabatamaa yeroo ammaatiin dubartiin ibsu. Kan biraa immoo taa'uu mannaa dubara dhalchuu wayya mammaaksa jedhu. Qabiyyeen mammaaksa kanaa hojii dhabanii taa'uu fi dubara dhalchuu akka tokkotti wal dorgomsiisa. Hojii malee taa'uun bu'aa wayituu akka hin qabne, dubara dhalchuunis bu'aa wayituu akka hin qabnetti ibsama. Kun immoo hawaasa keessatti dubartoonni baay'ee gati dhaboo ta'uu isaanii agarsiisa. Dhugaan jiru garuu dubartoonni uumamaan dhiirotaa gadi ta'anii iddoon itti mul'atan kan hin jirre ta'uu isaati. Mammaaksi ittaansinee ilaallu immoo durba manatti midhaan alatti hin jajan kan jedhu. Mammaaksi kun durba mana jirtu kan hin heeruminii fi midhaan ala jiru wal bira qabuun ibsa. Kunis midhaan ala jiru sababoota garaagaraatiin manca'uun oomisha silaa irraa eegamu osoo hin kennine hafuu danda'a. Akkasumas dubarri mana jirtus akka aadaa Oromootti akka tasaa mana warra isheetti ulfaa'uun safuu hawaasaa cabsuu fi kabaja maatii ishii xinneessuun maatii qaanessuu dandeessi waan ta'eef dubarri mana maatiitti hin jajamtu akka jechuuti. Garuu faallaa kanaa dubartoonni safuu eeganii maatii isaanii kabachiisan immoo hedduutu jira. Dubaraa fi alagaatti fuulan agarsiisan kan jedhu immoo mammaaksa ittaansinee ilaalluudha. Alagaa jechuun nama fira foonii hin taane jechuudha. Alagaatti fuula agarsiisuun yookiin haala tolaa itti agarsiisuun yoo itti dhiyaatan garaa nama argachuun booda deebi'ee nama miidha jedhamee yaadama. Kanaafis alagaa fi abiddi fagootti tolaa jedhu. Haaluma kanaan dubarris yoo fuula itti tolan safuu cabsitee maatii qaanessiti jedhamee waan yaadamuu fi hordoffii fi to'annoo maatii jalatti qofa ukkaamsuun jireenya ishee irratti miidhaa guddaa dhaqqabsiisa. Kanaafuu fuula dhoowwachuun osoo hin taane fuula itti agarsiisuun itti dhiyaatanii gorsuu fi jajjabeessuun akka ofitti amananii murteessan gochuutu sirriidha. Mammaaksi biraa immoo dubartiin keessummaan qabduu jedha. Iddoo tokko tokkotti kanuma cimsuuf dubartii fi gundoon hin teessuu jedhu. Akka aadaa Oromootti namni tokko mana nama biraa yoo dhaqee kabaja guddaatu kennamaaf. Haa ta'u malee dubartoonni ilaalchaa fi simannaa akkasii kana kan hin qabne ta'uu mammaaksa kanarraa hubatama. Kunis dubartiin mana namaa dhaqxee dhiiran qixxee kabajaan hin teessu. Kanaafuu mammaaksi kun dubartoonni hawaasa keessatti tuffatamoo fi gadaantuu ta'uu ishee waan agarsiisuuf sirrii miti. Gama biraatiin mammaaksonni dubartoonni hawaasa keessatti odeessituu yookiin kan dubbii jaalatan ta'uu isaanii ibsuun ittiin dubartoota gadi qabuuf mammaakanis jiru. Fakkeenyaaf niitii gadheen dhirsa hamatti kan jedhuu fi ibiddi dubartiin qabsiiste dafeen dhaamu kan jedhudha. Kana malees mammaaksonni akka waan dubartoonni wallaalota ta'aniitti yookaan akka qixxee warra dhiiraa beekumsa hin qabneetti dubartoota gadi qabuuf mammaakaman jiru. Isaanis beekumsi dubartii boroon ba'uu, dubartiin dheertuu malee beektuu hin qabdu, boruun beeknen qodaan bukoo ishii lama kan jedhuu fi dubartiin beekaa deessi malee beektuu hin qabdu kan jedhu. Akkasumas dubartoonni akka nama waa tolchuu, waa ol kaa'uu fi gudunfachuu hin dandeenye taatetti isaan fakkeessuun ga'umsa isaanii gadi qabuuf kanneen mammaakamanillee jiran. Fakkeenyaaf dubartii wajjin yoo taphatan harka daakutiin nama qabatti, bakka nadheen baay'attetti raafuun hin bilchaatu, durattuu duratti yaa hojii dubartii, jaartiin jaarsa mo'attee dilbii baaftee gurgurti kanneen jedha fa'a.
Mammaaksonni dubartoonni akka waan dinagdeedhaan hirkatoo ta'anitti yookaan jireenyi isaanii warra dhiirarratti qofa kan hirkate ta'etti mammaakamanis jiru. Kun ammoo dubartiin dinagdee horachuu fi to'achuu irratti ga'ee kan hin qabne fakkeessus, dhugaan jiru garuu dubartoonni waan kanarratti dhiirota olitti cimoo ta'uu isaaniiti. Fakkeenyaaf nadheen mana hin qabduu mana dhiiraa bultii fi dubartiin mana hin qabduu mana dhiiraa galtii kanneen jedhani. Dubartoonni hooggansarratti akka waan hanqina qabanittis hin mammaakama. Maatii bulchuu keessatti abbaa warraa dhimma hundarratti murteessaa akka waan ta'eetti fi dubartoonni hooggansa maatis ta'ee dhimma biyyaarratti hanqina akka waan qabanitti fakkeessuun dubartoota gadi qabuun mammaaksota dhimma itti ba'aman keessaa mootummaan dubartii karra cufaa oolchaa, niitiin dhirsa moote isa gandaa dhiiran seetuu kanneen jedhan akka fakkeenyatti kaasuu dandeenya. Akka waraqaan qorannoo aadde Kibbinesh Kumsaa yaadota mammaaksota dubartoota gadi qaban cuunfee ragaalee qorannoo gara biraattinis dabaluun kaa'etti mammaaksonni dhiirotas gadi qabuuf mammaakaman haa jiraataniyyuu malee ilaalchaa fi qabiyyeedhaan kan dubartoota gadi qabuuf mammaakaman wajjin garaagarummaa qabu. Fakkeenyaaf dubartiin dhiiraaf uumamte kan jedhu ofiin murtee kennuu, jireenya isaanii akka fedha isaanitti gaggeessuu irratti daangaa kaa'a. Dhiironni garuu eenyuuf akka uumaman wanti mammaakame yookiin wanti ibsame mul'atu. Dabalataanis dubartiin mana hin qabduu mana dhiiraa galti kan jedhu dubartiin qabeenya irratti ajajuu akka hin dandeenye kan agarsiisu yoo ta'u, qabeenya maatii olaantummaan kan hoogganu dhiira ta'uu kan agarsiisudha. Karaa biraatiin dubartoonni hawaasan kan tuffataman yoo ta'u, dhiironni ammoo haadha manaa sirnaan horachuu dhabuu fi sodaataa ta'uu isaaniitiif qofa kan tuffataman ta'utu mammaakame jechuun qorattuun kun xiinxala ishee lafa keessetti. Walumaagalatti dhiiraa fi dubartii ta'uun adda addummaa uumamaan jiru. Lamaanuu guddina hawaasa tokkootiif barbaachisoodha. Haa ta'u malee barbaachisummaan dhiiraaf dubartii hawaasa hunda biratti walqixa hubatamaa akka hin jirre afoola hawaasichaa kan ta'e mammaaksota irraa hubachuu dandeenya. Kun ammoo kan agarsiisu gadi qabamuu warra dhiirotaaf kan mammaakamu ga'umsa amalaa fi haalota isaan hawaasa keessatti agarsiisan irraa ka'uun yoo ta'u, kanneen gadi qabamuu dubartoota ibsan ammoo ilaalcha hawaasni dubartootaaf qaban irraa ka'uun kan mammaakaman ta'uu isaaniiti. Haa ta'u malee yeroo ammaa kana itti fayyadama mammaaksota gadi qaboo koorniyaa dubartootaa irratti jijjiiramni jiraachuu isaati. Kunis haalli siyaasaa biyya keenyas ta'ee kan addunyaa hedduunsaa mirga dubartootaa akkasumas mirga dhala namaa kan kabachiisan waan ta'eef mammaaksota kanneen akka duriitti Oromoonis itti fayyadamaa kan hin jirre ta'uu isaati. Fakkeenyaaf dubartiin barattee eessa geessi kan jedhamu jijjiiruun dubartii barsiisuun maatii barsiisuudha jechuun dubartoonni yoo baratan maatii bira taree biyyaa fi addunyaaf bu'aa guddaa gumaachuu akka danda'anitti hubatameera. Inni guddaan loogiin dubartoota irratti godhamuu fi rakkoon ilaalchaa dubartoota gadi qabuun ilaaluun kun biyyaa fi aadaa hawaasa tokkoo keessatti qofa kan murtaa'e osoo hin ta'in akkuma addunyaatti biyyootaa fi barmaatilee kamiyyuu keessatti kan raawwatamu ta'uunsaa rakkinichi amala waliigalaa akka qabaatu godheera. Garuu ilaalchonni hawaasaa duubatti hafaa turan jijjiiramaa dhufuun mammaaksonni koorniyaalee gadi qabuuf mammaakaman yeroo ammaa iddoo baay'eetti hojiirra oolas hin jiran. Gabaabumatti gadi qabamuu koorniyaatiif ka'umsa kan ta'e ilaalcha hawaasaati malee uumamaa miti. Ilaalchi kun ammoo hawaasa keessatti hirmaannaa fi dhimmoota garaagaraa keessatti qooda fudhannaa dhiirotaa fi dubartoota irratti dhiibbaa gochuun warra dhiiratiif loogaa turuusaa mammaaksota hedduu irraa hubatamus yeroo dhiyoo asitti ilaalchi hawaasni dubartootaaf qaban kun jijjiiramuun hirmaannaan dubartootaas fooyya'aa dhufeera. Xumurree waan nu caqastaniif ulfaadhaa nama torbanii nuunaa jedhu horaa bulaa deebanaa. Jabesi, jabatu jabesi.